cirracha toonsilii mata duree jedhuun deebi'een jira. Mee wanta kana gabaabsinee ilaalla. Cirrachi toonsilii toonsilis toons jedhamuun beekama afaan Ingiliffaanii. Cirrachi toonsilii wanta jajjabaataa halluu adii yookaan keelloo qabu kan toonsiliitti qabatee uumamudha. Tokkos ta'uu danda'a, hedduus ta'uu danda'a, xiqqaas guddaas ta'uu danda'a. Maaltu cirracha toonsilii yookaan toonsilaar stoon kan jedhamu kanaaf nama saaxila yoo jenne toonsiliin golga qabaachuudha. Toonsilaar kiriptis kan jedhamu toonsiliin dhooqa wayii yoo qabaate wanti nuti nyaannu akkasumas kaalsheemiin akkasumas wantoonni adda addaa achi keessatti walitti qabachuudhaan gara cirrataa jijjiiramu jechuudha. Akkasumas deddeebi'anii infekshinii toonsilii godhachuu amma dhibee infekshinii toonsiliif saaxilamuun yookaan godhachuun cirracha toonsilii akka godhannu nu taasisuu mala. Akkasumas umurii ijoollummaadha. Kun egaa umurii ijoollummaatti toonsiliin amma infekshinii godhachuun koomaniidha. Sababa kanaaf immoo cirracha uumuu danda'a. Akkasumas toonsilii uumamumaan gurguddaa yoo ta'e dhibee kanaaf nama saaxila. Toonsiliin nama tokko biratti baay'ee gurguddaadha uumamumaanii. Namoonni akkasii carraa cirracha toonsilii godhachuu qabu kanneen kaanirra. Mallattoolee cirracha toonsilii yoo ilaalle inni guddaa fi inni jalqabaa foolii afaanii gaarii hin taane, foolii afaanii badaa kan halitoosis jedhamu kanadha. Yeroo hedduu namoonni akkasii foolii afaanii gaarii hin taane qabu. Haa ta'u malee namoonni hedduun mallattoo tokkollee qabaachuu dhiisuu danda'u. Akkasumas qufaa, afaan namatti hadheessuu, waa liqimsuu dhorkuu yoo baay'ee guddaa ta'e akkasumas akka waa mormatti rakkatee yookaan mormatti qabatee jiru namatti dhaga'amuun mallattoo cirracha toonsilii yookaan toonsilistooniidha jechuudha. Mee gara furmaataatti yoo deebine wanti kun yeroo hedduu ofumaa deebi'ee baduu danda'a. Haa ta'u malee maal gochuu dandeenya? Ashaboo fal'aana tokko yookaan maankaa tokko bishaan burcuqqoo tokkotti daballee waliin ho'isuun xiqqooma ishee ho'isuudhaan amma afaan lulluqqachuudhaan akka wanti kun lallaafee ba'u taasisa jechuudha. Akkasumas jabeessanii qufamuun illee takka darbatee bakka isaatii kaasee baasuu danda'a jedhama. Yoo kanaan dide garuu mana yaalaa deemuudhaan akka wanti sun bakka sanaa ka'u gochuun ni danda'ama. Kanaan ala garuu dhibeen kun yeroo hedduu komplikeeshinii yookaan rakkoo adda ta'e qabatee kan dhufu miti. Haala armaan oliidhaan baasuun ni danda'ama jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa, turtii gaarii.